Okay. Nami agami akka lala jiru mbelu ka. Okay. Lala kana ba? Cuma turun nama turun tidur dah. Iya. Ini nampak ini. Orang yang aku tu, jole. Orang yang aku tu. Paha. Habis. Jenuh. Mereka bukan. Lagi apa? Jor. Aye, daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kan daawwachaa jirtan doorsisa Jawaar irratti godhame hordofee birmannaa qeerroon magaalaa Finfinnee fi naannoo ishee gochaa jiranidha. Egaa amma yaada isaanii isin dhiyeessinaan waliin turaadha. Akkuma waliin yaadannu halkan edaa sa'aatii 5:00 kaasee eegdoti Jawaar bakka akka galliisanii warri tikaa mootummaa ergaa yerootti dabarsanii kaasee naannoo kanatti qeerroon hedduun tuutaanii walitti qabameeti kan jiru keessa galinaan jechaati jiru. Mee yaadi keessan maalidha? Fedha asirraan jalqaba. Yaadni kooyyuu nuti mootummaa keenya ofirratti tiskina. Mootummaa keenya Jawaar jechuun mootummaa keenya ija keenyadha Jawaar jechuun. Jawaartu dhiibbaa diinaa jala, kola'uu jala, miilla cituu jala, harka cituu jala nu baasi. Jawaar keessa keenya. Jawaar qabsaa'aa Oromooti. Jawaariif wareegama ni kanfalla wareegama ni kanfalla amma dhumatti. Kaleessas ciccitaa turre har'as ni kanfalla. Kaleessas kanfalaa turre har'as ni kanfalla. Har'as ni kanfalla Jawaariif. Akkasumas akkuma obboleeyyan keenya jedhanitti nuti Jawaar jechuun Jawaar Muhammad jechuun ija keenya ija Itoophiyaa Oromiyaa ija uummata Oromoo keessatti tahee ija Itoophiyaati. Kanaafuu Jawaar tuqame jechuun iji teenya nu baay'ee badde jechuudha. Sirni duraan uummanni abbootiin teenya taa'aa turte har'as nuti deebi'uu waan jiruuf kuni nuti waan immaan isaatu nuun gallee bakka iska macarrashaa itti dhumneet sana boodaan wanni dhufu malee ni duuna ammas Jawaar. Eeyyaa akkuma daawwataa jirtan yeroo kanatti odeeffannoo isin kennuudhaaf Jawaar nagaadhaan kan jiru sa'aatii daqiiqaa muraasa booda laayivii karuma feesbuukii kan isin qunnamu ta'a. Warri yeroo sana doorsisaaf gara dhufanis amma naannoo kana hin jiran ta'ullee qeerroon hedduminaan naannoo kanatti baay'ateeti kan jiru. Mootummaanis dhimma kanarratti ibsa kennu akka qabudha yaadi isaanii kan kennaa jiranii. Yaadi kee maali? Yaadni kiyya keessattuu wanni amma gaggeeffamaatii jiru diigamiinsa biyya kana mootummaan amma jiru kun diigamiinsa biyya kana addunyaan fudhachuu yoo barbaadu diigamiinsa ammaan dura biyya kanarra gaggeeffamee hin beekne ni gaggeessa jedhee kan yaade yoo ta'een alatti waan amma itti jiru kana atattamatti dhaabuu qaba. Keessattuu jechuudha yeroo ilmaan naftanyaatu nu fixe jechaa gam tokko waa'ee naftanyaa balaaleffachaa jiru keessatti naftanyaa of duuba kaayanii nuti sanyii naftanyaa jedhee namoonni asitti waan akkasii gochaa jiran of duuba qabaa nama isaanuu qabsoo uummataatti dabalee teessoorra isaan gaa'e fuudhee rakkoo ammanaa irraan ga'uun uummata Oromoo mararraan rakkoo ga'uudha waan ta'eef waan yeroo ammaa kana guutuu Oromiyaa irratti ta'aa jiru ilaaluun gahaadha kanaaf jechuudha. Sanaaf manaan tokkoon kophaa ta'e jennuun nuti kanaan booda ejjennoo nuti qabnu Oromoon bakka tokkotti dhumee irratti haa jiraatu abbaan barbaade. Mootummaan maal gochuu qaba? Mootummaan wanni inni gochuu qabu atattamaan jechuudha. Atattamaan waan uummanni Oromoo jedhu dhaggeeffatudha dadhabuu qaba. Dhimma kanarratti hoo maal jechuu qaba? Dhimma kanarratti ibsa kennuu qaba. Atattamaan jechuudha. Ibsa nagaa kan uummata bakka kana dhaabbatee jiru kanaaf duuba deebisee nagaa buusuu danda'u kennuudha qaba. Daddafee jechuudha atattamatti. Jawaar nam tokkotti ilaaluun hin danda'amu. Jawaar uummata Oromoo qofa miti. Uummata Itoophiyaa qofa miti. Uummata addunyaatti quba qaba. Nama kana immoo uummata Oromoo tiksee qabee jiru biyya kana keessatti illee mootummaa biyya bulchaa jiru osoo hin taane Jawaar. Sanaaf
jeeqamiinsa hamaa keessaan baane keessa seenuu yoo barbaadan malee atattamaatti dhaabbatuu qaban jedhaan waan kan ibsu kennamu qabu. Abdii irraa hin qabnu biyyuu irraa sugani mootummaa amma gabaabumatti yeroo amma jiru sanatti yeroo lubbuu kafalee karaa irratti du'e ammallee wanti tokko atattamaan yaada kennuu qaba biyya amma dirree irratti bahe maaliif yoo jedhu akka isaan teessoo irra taasisan akka isaan biyya tana tasgabbeessan kan godhaa jiru Jawaarii za'a 24 sooneen sa'a ammaa kana keessatti ibsa kenneeti. Hayye galatooma. Ammayyuu kan jibbamaa namaa nageenya barbaadate yoo biyyi tun gara fuulduratti tarkaanfattu barbaadate hatattamaan ashamoora kana dhaabe karaa qajeelaa deebi'uu qabaa akka duraan baramnaa dhimma dhiifama bira dabruu nutiin bara ammaan booda dhiifama wayiitu barbaachisu kun dhimma keessattuu aggaamii ladha isarratti taasifame aggaamii uummata Oromoo guutuurratti taasifame malee nama tokko ilaaluu hin qabnu ija keenya Jawaar kanaaf wanta duraan baran san ammallee dhiifama jedhanii bira dabruu barbaadan isaa dhimma karoorfame jalqabarraa karoora guutuu irratti karoorfatanii itti deeman malee wanta dhiifama jedhanii bira dabran takka jiru Jawaarii guutuu kan dardarruu miti ammaan booda yaada. Uummata Oromoo dhiigaa fi lafeen fidee abbaan fedhe irra weellisuu hin danda'u. Jawaar jechuun ijaa fi gurra uummata keenyaati. Namni kamiinuu dhimma keenya keessa isaan hin galchu. Sirna gadaa dabartee nurratti weellisanii jijjiirame uummanni tokko fidee kaan irratti nama gaccabsuun kun hin dhageenyu. Dhumnee dhabamna malee hin dhageenyu dhimma Oromoo irratti. Jawaar jechuun ijaa fi gurra uummataati. Nuti Jawaar lamee Jawaar hin dandeenyu. Abbaan fedhe sagalee uummataa yoo kennite si yaada kennite. Hayye. Wanti jedhu sagalee uummataa sagalee qeerroo hin caqasa yoo jedhu kaleessallee masara 4 kiiloo kagalchi qeerroo fi Jawaar nu Jawaariin ala malee dameellee hin qabnu hiddallee hin qabnu dhiigallee hin qabnu narboonni kennallee narboonni sargoodii kennallee waan nu wajjanne nu amma sa'aatii kanarraa jalqabamee dhimmi jiru dhimma Jawaariiti miti dhimma Oromiyaa dhimma Itoophiyaa kanaati duubatti deemsaa waan jiruuf yeroo gabaabaa keessatti hatattamaan akka deebiin nu laatu. namni Jawaariin gane Oromoof waan takka buusuu hin danda'u. Namni lammaa gane Oromoof waan tokko buusuu hin danda'u. Namni Daalee fi gane Oromoo miliyoona 50 waan tokko buusuu hin danda'u. Itoophiyaaf waan tokko buusuu hin danda'u. Nuti kan barbaannu Jawaar ija keenya eegamuu qaba. Biyyi keenya Oromoo fi Jawaar adda. Hayye galatooma ulfaadhaa daawwattoota keenyaa kan daawwachaati jirtanii egaa birmannaa qeerroon Finfinnee fi naannawa ishee naannoo mana jireenyaa xiinxalaa siyaasaa fi daayireektara Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Obbo Jawaaritti gochaa jirudha. Egaa akkuma jalqaba isinitti himaa turre warri amma sooshaal miidiyaa banattan warri odeeffannoo hin qabne halkan sa'aatii 5:00 irraa kaasee eegdota Jawaar kottaa hojii dhiisaatii jedhamanii warri eegumsa mootummaadha isaan ramadee jechuudhaan gaafa waamanii hojiirra akka jiranii fi sanas gochuu akka hin dandeenye itti himanii sana hordofee mufannaa guddaatu jira amma Oromiyaa guutuu keessatti. Naannoon kun naannoo Booleeti amma Finfinneedha. Qeerroon amma kana kan mul'atee asitti bahee birmannaa gochaa jiru. Doorsisi mootummaa kun doorsisa uummata Oromoo irratti godhameedha kan jechaa jiranii. Yaadi kee maali? Namni har'a gocha karaa kana irratti raawwate. Dabaree kenneef hin jira dubban. Namni har'a ilaalcha karaa kana irratti raawwate. Hayye duubas. Naamus. Namni har'a nuti Jawaar nuti lubbuu tana dura dhumna. Jawaarii dura dhumna lubbuu teenya Jawaar jecha ija keenya gurra keenya. Seetimno. Onnee teenya dhiiga keenya Jawaar. Ilmoo daa'ima lamaan qaba. Isii dhaqanii fedhan ajjeesanii anallee itti dabalanii narra darbanii dhaqan malee Jawaariin abbaa fedhe ilmoo daa'ima kiyyaan dhale. Tasgabbaa.
ibsachuu barbaadamni Egaa daawwattoota keenya kan hordofaa jirtan tamsaasa kallattii kan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork doorsisa Jawaar ilaalchisee hirmaannaa qeerroon gochaa jirudha. Jawaar bukkee jirra. Lubbuu keenya kenninaaf. Ethiopian government is terrorist. Hawaasaa biyya dummee jira dummee jira. Hingaa. Aye, Kero. Aye. Tamsaasa keenya. Aye, waan tasgabbaati. Booda walitti deebina daawwattoota keenya tamsaasa kallattii kan naannoo Finfinnee booleetti gochaa jirru. Kaammaa kanumaan golamna walitti deebina jecha.